ugaatti kaate rukuchaadhaan natti kaatteetti. Achii booda maalan godhe lakkoo ishiin bilbila qabdi ka dhaggeeffadha. Bilbila qabdi miceettiin jechaadha. Bilbila ishii sanan ijoollee baasuu danda'anitti dhaqee kenne jechaadha. Ashamaa harka fuunee nagaa siniifaa baay'atu hordoftoota chaanaalii Alamtuub nagaa keessanii ani nagaa koo obboleettiin keessanii baga nagaa qabaattanii eegamtanii yeroo kana geessanii nagaa qabaachuun hunduu warra caalaa anaa dhufuu siniin jedha hordoftoota kiyya baga nagaadhaan dhuftanii mee warroonni aaraa mana koo dhuftan laayikii gochuu akkasuma sabskraayibii gochuudhaan maamila koo akka taatan akkasuma immoo adara keessan sheerii godhaa laayikii godhaa. Laayikii tuqa hordoftoota warroonni dhaggeeffatan waan viidiyoon qabadhee dhufe kun yoo sin laayikii gootan ijoollee baay'ee bira ga'uu danda'a. Ijoollee baay'ee bira ga'eetu furmaata areegachuu danda'a. Furmaata tokko gochuudhaaf isiniin jedha. Tole warroonni akkasuma maatii naa ta'a jirtan illee hedduu takka galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Sababii isaa namni waa tokko gaafa namaaf godhe galatoomaa jechuun hin barbaachisa. Kanaaf galatoomaa isiniin jedha warroonni walirraa barachaa jiru akkasuma mudannoo ijoollee shamarran biyya Arabaallee sin barsiisaa jiru. Baay'ee keessan sinan dinqisiifadha dhugaa rabbi koomentii keessan laadee jechaadha. Viidiyoo tokko nan yaadadha kanaan hojjedhe waa'ee micayyoo dubara lamaanii goddanyaa ishii kan abbaa warraa ishii irraa fudhatte jechaadha. Gaafa bilbila ishii ishiitti kennitu ishiin immoo goddanyaa ishii sana kan irraa fudhatte sana jechaadha. Namoonni baay'een ankoollee akkasitti narraa fudhattee jettanii jirtu. Akkasuma immoo takka kan dhibe keessaa baay'ee ani abbaa warraa koo lakkoo ijoollee shamarran baay'een itti kennee tanaan shamarran baay'eettaan kennee garuu immoo hunda isaaniiyyuu eldidee jettee jirti. Ati abbaa warraa naayisii qabda jechaadha. Abbaa warraa dhugaa isiniin jedhu beektu miti jaalolleedha bara warra gaa'ela wajjin godhatee miti. Enna akkasii isiniin jedha. Kanaaf baay'ee tokko namatti tola. Laayikii godhaa isiniin jedha. Har'a waa tokkoon qabadhee dhufe obboloota kiyyaa. Namoonni baay'een koomentii koo jala seentanii ilaaluu dandeessu. Micoon tokko as Beeruutiin keessa jirti jechaadha. Dhaggeeffadhu obboleettii kiyyaa sagalee koo kana hin dhaggeeffattaa. Ergaan viidiyoo koo jala deemtee koomentii naa barreessuu qabde turteetta. Yeroo hundumaa viidiyoo koo hin dhaggeeffattaa koomentii naa barreessita. Micayyoon tuni waggaa 6 hojjedhe jetteetti Beeruut kana keessa jechaadha. Namoonni baay'een koomentii viidiyoo hojjedhe jalatti ilaalaa wanti ishiin barreessite jechaadha. Waggaa 6 hojjedhe mana nama 6 hojjisiisteetti madaamin tiyatun. Obboleettii tiyya lakkoofsa bilbilaa kootii wasaappii isaanirratti obboleettii kiyya jedhini to'e lakkoofsa koo bas gubbaarratti siin barreessaa obboleettii tiyya jedhitoo wasaappii isaaniitiin illee na dubbisi. Ishii obboleettiin kun bilbila hin qabdu. Waggaa 6 mana namaa keessa yeroo hojjettani bilbila naa bitaayii jedhaani. Anamma akkamitti akkasi gargaaru dhugaa rabbii na dhibe jechaadha. Tokkoffaa maqaa feesbuukii kiyyaallee siif kenneen jira. Karaa feesbuukii kiyyaa miseejjera yoo na dubbiste furmaata si barbaadamaa akkaataa ittiin ijoolleen dhufanillee si baasuu danda'anis eenyu jedha siin jedha. Lakkoofsa koo siifan barreessaa isa wasaap irratti naqaddu obboleettii kiyya jedhin as Beeruut keessa jirti illee jechuun ni baatte biyya biraa keessa jirti obboleettii kiyya jedhinitoo akkasitti itti naqaddu isaan booda achiin na dubbisi. Micahoon tuni waggaa 6 kana keessatti $150 naa kaffalti jetteetti. Mana nama 6 hojjisiiste jechaadha. Mana nama 6 $150 kaffaltiif sayyuu immoo waan gimmaa 5 kaffalaan jirtotteetti. Waggaa 6 kanatti meeqa seetan? 350 kan kaffalamu sila. 350 tu kaffalama jechaadha. Ani baahuru nama kaffalu hin jira. Kanaaf obboleettii koo akka gootu dhugaa rabbi adaraa rabbii si qabe jetta maalan godhare haadha koo lakkoofsa siin jennaan hin qabu jette. Ani wanti itti si gargaaruu danda'u lakkoofsa bilbila kiyyaa si kenne kana fudhadhuuti seefii godhadhu achiin booda na dubbisi. Obboleettii tokko na yaadadha waggaa 4 Beeruut kana keessa jechaadha. Waggaa 4 hojjettee waggaa 4 kana keessa udamoo 3 fudhatte. Inni haadha isaa biratti gatee obbolaa isaa biratti gatee namoota biratti gatee waarrateetti namichi ishii fide biyya biraa hojjechuu deddeebi.
Haati manaasaa haadha manaasaati ijoollee isaati walii galuu dinnaan haadha isaa biratti dabartee hacha jechaa turte jechaadha micaa'uun kun. Nan dhufaa jedhaan gaaf kaanitti bilbila lakkoofsa bilbila kiyyaa akkuma tasaa ta'e qabattee dhuftee na dubbiste. Gaafa isheen na dubbistuun waggaa meeqa hojjette waggaa 4 hojjette ishii damoosa keessii kennu naa kennaan jiru jedhe. Eessa jira inni biyya biraa jira ani haadha isaa bira hojjedhudha kanaan immoo micaa'uun hin dhugdii hin boossi an akkasiin jiru ana hin maraatti jettee ani ishiin bira hojjettu jechaadha. Waggaatti kaate rukuchaadhaan natti kaatteetti. Achii booda maalan godhee lakkoo ishiin bilbila qabdi ka dhaggeeffadha bilbila qabdi miceettiin jechaadha. Bilbila ishii sanan ijoollee baasuu danda'anitti dhaqee kenne jechaadha. Ogaan lakkoofsa ishii dhaqee kennu ishiin immoo bakka jirtuu fi lokeeshinii ishii kennite isaan booda ijoolleetti dabarseen ijoollee sun dhaqanii warratanii ganama obboroo otoo uffata ishiin jan matuma ishiitiin kaatee baate jechaadha. Gizee ishiin baatu micaa'uun kun baaftee warratteetti gara eenyu geessite gara migireeshinii geessite jechaadha. Daldaltoota bira geessite isaan booda birrii sana fuudhuudhaaf furmaanni godhame ta'uu didee micaa'uu kana waan godhan namnaan gara biyyaa galte. Lubbuu ishiitiin maal goote galteetti biyya lubbuu ishiitiin galtee waggaa tokko biyya teessee turte amma kun Dubaay hojjetachaa jirti waggaa lammaffaa keessa. Wanti hin dabarre hin jiru. Lubbuu keessan oolfadhaa malee birriin barbaadan jedhina. Amma micaa'uu dheengadda isinii hojjedhee ture sana jechaadha. Baateetti micaa'uu sun. Micaa'uu Yoordaan keessatti hiqattee boossetoo viidiyoo isinii hojjedhee ture suni micaa'uu sun ofii ishiitiif viidiyoo waraabdee naa birmadhaa Oromoo koo jette. Achii booda ijoollee baay'een koomentii jalatti bayi badi viidiyoo na hojjedhe jalatti bayi badi jettanii poolisiitti harka kennettanii kan dubbattan baay'ee jira. Micaa'uu sun gaafa ishiin barrii bantu barrii hoggaa madaaba ishii bantu akka tasaa ta'ee barii barraaqaa baatee harka ishii poolisiitti kennate akka nama maraatee daandirra kaatte harka ishii poolisiitti kennate. Amma eessa jirtu poolisii harka jirti gara Itoophiyaa galuu dandeessi. Hin gaafatuuf seerrichaa. Kanaaf obboloota koo atama lakkoofsa hin qabdu maaliin akkasi gargaaruun na dhibee obboleettii kiyya dhugaa Waaqayyo. Rabbi akka sammuun kiyya na cannaqamee fi leenyuu ishii ilaalee jechaadha koomentii ishii ilaalee waggaa 6 hojjettee miskiina dhugaa Rabbi bilbila kan hin binneef bilbila ijoollee isaaniitii wayin koomentii naa barreessite obboleettiin kun. Kanaafuu kana wanti itti si gargaaru lakkoofsa yoo qabaatte qofadha. Namni akkamittiin eenyummaa kee hin beeku nama. Eenyummaa koomentii naa barreessitu na gargaarii Oromootti naa dabarsiitu. Oromoo yoo eenyummaa kee beeke yookaan suura kee yoo beeke. Kana qofaa si baruu danda'a. Anamma koomentiidhaan maaltiin asi beeka reessa ruukoo dhugaa Waaqayyo maaliin asi gargaara? Kanaaf akkas godhisiin jedheen jira lakkoofsa koo kanan barreesse koomentii irraa akkas seenitu lakkoofsan qabadhu WhatsAppii seef godhadhu obboleettii kiyyadiin ijoollee isaanii irratti barreessisi bilbilumattiin YouTube jalatti naa barreessitu kanaan. Akkasisiin jedha waan dhaggeeffattaniif galatooma hordoftoota kiyyaa yeroo gaarii qabaadhaa. Natti bilbilaa jiru ciao siin jedha obboleettii koo dhageessetta ciao hundumti keessanuu like share godhaa.